waan mataa isaa uumuu qaba. Oromoon TikTok kanarratti waan mataa isaa achi fiigee teknooloojiin guddatu qaba. Yoo gorsaas ta'e nama gorsi qottu yoo kanas ta'e hundi keessanuu akka hojii keessanitti qotta TikTok kanarratti. Nooma arrabsaa ooluun faayidaa hin qabu. Waan isinitti maanama hedduu saalfadha. Amma gisee namni maqaa Oromootiin nama arrabsu namni maqaa Oromootiin gabbee TikTok kanarratti waan hin taane gisee haasa'u na ajaa'ibaan. Maaliif Oromoon aadaa akkanaas hin qabu? Maannatti erga kuni? Oromoon aadaa akkana hin qabu. Isin galee miti? Oromoo maqaa Oromoon arrabsiisina asirra baatanii. Oromoo hin arrabsiisina. Saba guddaa keessaa baatan hin arrabsiisina. Waan ajandaa ta'uu hin qabne ajandaa godhatanii hin arrabsiisina. Asirratti warri gandummaa wallaltan warri Harargee jettanii kaan arrabstan, warri an Arsii jettanii kaan arrabstan, warri an Jimmaa jettanii kaan arrabstan, warri waan isin galchine keessa gandummaa kaaniif kaan fiddanii ganda walitti neexan takka lafatti yoo agartan Oromiyaa keessa deemtanii yoo laaltan Harargeef Arsii wal jaalattee wajjin jiraatti. Jimmaaf Arsiin akkasumatti Baaleen akkasumatti Gujiin akkasumatti hundi Wallaggaan akkasumatti jaalaaf kabajaa walii qaban lafatti. Warri TikTokara asirratti TikTok gubbaa ta'anii waa'ee gandummaa haasawanii lafatti yoo warri lafaa waa'ee gandaa hin beeku. Warra TikTokii kanaaf jettanii ganda namaa hin tuqina. Warra TikTokii kanaaf jettanii ganda namaa hin arrabsina. Warra TikTokii kanaaf jettanii namatti hin bu'ina. Warri TikTokii waan takkaa nama takkaa bikkata akka hin bu'u. Isini galan ganda ta'u an Harargee bikka bu'uu hin danda'u an mataa kiyyatti. Nama dura mataa isaa bikka bu'eetu Harargee bikka bu'a. Yoo uummatni bikka na buufatee na jaalatee na kabajeen bikka bu'uu danda'a. An lafaaqee bikkan bu'a jee ganda namaa yoon arrabse an Harargee ta'e ganda namaa yoon arrabse an namni suni Harargee miti. Arsiidha jee ganda namaa yoo arrabse namni suni Arsii miti. Namni tokko an Baaleedha jee ganda namaa yoo arrabse namni sun Baalee miti. Isin galaa miti. Maaliif ngana isin jee namni ganda tokko bikka buuna jee ganda namaa arrabsu ganda kamuu bikka bu'uu hin danda'u. Qabalee bikka bu'uu hin danda'u gandaa miti. Qabalee bikka bu'uu hin danda'u. Kana gisee hunda akeekkadhaa sammuu keessanitti qabadha. Namni tokko ani maarreedha jee warri koomantii nama jala deemee arrabsu gandaa miti qabalee miti. Wanni safara keessa deemee bikka takka waan takka bikkan bu'u isin galaa. Akkasitti hubadha. TikTokii wanni uummata walitti buusaa jiruuf namni tokko maqaa ganda tokkootiin nama arrabsa namni kaan wal seenaa jechuudha. Isin galee sanumaafuu please yoo dandeessan ustaanii ajandaa ta'uu hin qabne ajandaa hin godhina. Waan hin fakkaanne miidiyaarra fidanii haasawina. Waan miidiyaarratti funyaan urattee jaamma tokko. Mee amma waa'ee funyaan kiyyaati maaltu isa galche? Kanaabar waan namaa keessa hin seenaa jechuun waniin irraa dubbachuu jiru keessaa tokko. Funyaan kiyya yoo goraadee tees, yoo cabees, yoo cinca'oo tees akka fedhe gama seenus gamana seenus waan namarraa hin haasa'ina kan jedhu. Kanaabar amman dubbadhaa ammoo barreessan. Fi'ee yaa jamaa. Fi'ee. Namni tokko mastaawotiin iflaalee dhufa miidiyaarra gisee dhufu dura. Namni tokko funyaan isaa akka uraa ta'e beekee TikTok kana gubbaa ta'a. Namni isaa fooxaan isaa gurraacha akka ta'e beekee asirra ta'a. Fooxaan kee gurraatti funyaan kee akkana ittan asirra teessani. Kun sirrii miti. Kuni waan dargaggoo fi qarree fi qeerroorraa ta'uu miti kun. Yaa uummata kiyya. Asumaan amma gaa miidiyaa teenyarraa miidiyaa OMN Kaayiroo keessaa mana shuguxii Oromootii isinii dabru kana fakkaata. Shuguxiin Oromoo gisee hundaa'u ajandaa jala deemtee ibsan baasu. Gaafa ajandaan qabbanee nama jaalattu, saba jaalattuuf, qeerroo jaalattuuf, qarree jaalattuuf bicuu xiqqoo takka gorsa kannitiif. Gaafa ajandaadhaan namni nama dhaga'uun jiru, namni takkaa taa'ee nallaalu. Gaafa ajandaa bikka ajandaa jiran. Gisee hundaa'u gisee dubbiin qabbanooyte maglacaa baasna waan ta'eefuu ibsi xiyyaarraa kana fakkaata. Waan isin garee natti fakkaata akka irratti hojjettanii waan isin jaaladhuu fi waan isin kabajuuf ani maqaa Oromootiin namni tokko illee akka arrabsamu hin barbaadu. Oromoo taatanii namni gisee deemtanii waan namaa keessa hin galiin ajaa'ee namni isin arrabsu na aarsaan halquman isinitti hima. Namni tokko immoo abbaatu if kabachiisa. Abbaatu if kabachiisa bikka hundattuu yoo deemtanii kan nama arrabsan taate namni isin arrabsa.
nama waan namaa keessa hin maaltu si galchee yoo jaamte bar kun du'a bar jireenya kiyya keessa bayyoo namni siin jee du'a kun sanumaafuu galatoo maagaa hanqa xiqqaa tokko isin himne bishaan malee silaa